Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota chaanalii YouTube Hussein Official akkaataa online irraa meeshaa itti bitattanu online irraa gaa meeshaa haala kamiin akka ajajachuu dandeessanuun isin barsiisaa jira viidiyoo kana keessatti guutuu viidiyoo keessatti bakka jirtan taa'uudhaan online irraan haala kamiin akka isin meeshaa barbaadan huccuu caammaa bilbila waan feetan takka bakkuma isin jirtanutti akka jara isinii dhiheessanu haala kamiin akka formii hunda guutuu dandeessanuun isin barsiisaa jira viidiyoo kana keessatti application Shinee fayyadamuudhaan Shineen kun namoonni biyya barbaadan ta'anii online irraan qodaa ajajannaan bakka isin jirtanutti isinii fidu jechuudha. Kifiyaasaas haala kamiin kafallaa haala kamiin ajajachuu dandeenyaa isa jiru viidiyoo guutuu keessatti isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kifiyaasaa awwala kafalamuu danda'a akkasuma yeroo ijarri isinii fidanillee kafaluu dandeessu yoo barbaaddanis paayimentii qabaattan online irraa kafaluu dandeessu jechuudha. Awwala keessin gochuu qabdan appii kanarraan foormii guutuu qabdu kafaluu anduratti foormii guuttanii haala kamiin akka isin meeshaa ajajuu dandeessan bakka jirtanutti akka jara isinii fidan jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kana isin agarsiisa. Viidiyoo kana keessatti namoonni haaraa ta'an chaanal YouTube Hussein Official kana subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha. Barnoota hedduu jala jira. Barnoota hedduu jala barachuu dandeessu. Gara fuula duraatti barnoota social media wal qabate baay'ee jala post gochuudhaaf qophii guddaa qaba waan ta'eef subscribe godhaan hordofaa isin jedha. Barnoota bilbilaa wal qabate irraa jechuudha. Wantoota hedduu jala post godheetan jira. Jala galtanii irraa barachuu dandeessu. Haala kamiin akka ajajuu dandeessanu meeshaa kana bakka jirtan taa'uudhaan akka jara isinii fidan bakka isin jirtanutti jechuudha. Haala kamiin akka foormii guuttanu isin agarsiisa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan like tuquun dhaggeeffadha. Akkasuma viidiyoo irra baay'een keessan dhaggeeffattu garuu like hin tuqxanu viidiyoo kana jechuudha. Kanaagaa awwala application buufattu Play Store gubbaarra seenuudhaan appii Shinee jettanii ni barreeffattu. Shinee jechuudhaan egaa barreeffattanii daawunloodii godhattu jechuudha application sana. Kun akkasuma Shinee jettanii egaa barreeffattanii install yookaan daawunloodii godhattu. Anamma baninaan jira. Waan hin gabbusee qabuuf jechuudha. Isin garuu daawunloodii ni gootu appii kana bilbila irratti jechuudha. Eega daawunloodii gootanii kaatanii application kana bilbila irra seeneen haala kamiin akka foormii guuttanuun isin agarsiisa jechuudha. Bilbila keessa irraa Shineen isa kanadha. Appii kana ni seentu. Yeroo awwala seentanuuf permissionii kanneen akka kaameraa makarfoonii heeyyamoo isin gaafate allahu yoo ta'etti kennitu jechuudha. Kabraa yoo dhiqata Gmailii wal qunnamsiisanii jees emailii wal qunnamsiisuu hin dagatinaa isin jira. Maaliif yeroo takka emailii Google account akka wal qunnamsiiftan isin gaafata yookaan immoo yoonni haala kanaan isin galchee haala ammaa keessa jiruun emailii anis wal qunnamsiisuu dandeessu. Haala kamiin akka wal qunnamsiiftanus isin agarsiisa jechuudha. Appii haala kanaan eega isinii bane appiin kun haala kanaan bana namoota hedduudha. Ganjallaa irratti wantoota hedduutu jiran irraan gadee kanatti waa shantu jira jechuudha. Shooppii kaataagorii tireedii fi kaattisaa fi mii kayyattu jirti jechuudha. Isin maal gochuu qabdan eega haala kana isinii bane kana yeroon isinii bane ganjallaa harka mirgaa irratti mii kayyattu kana bakka mallattoo xiyyaara qabaa jiru kana gaa ni ilaaltu irra seentu irra tuqxu yeroo takkaaf jechuudha. Achirra eega tuqxanii haala kanaan isinii banaa jechuudha. Hamma gubbaatti deebuudhaan siitingii kana yeroo tokko ni tuqxu jechuudha. Yoo dhiqata siitingii kajetti ni mul'atti. Siitingii irra seenuudhaan gaa haala kanaan siitingii bilbilaarra eega seentanii haala kanaan isinii naqaa jechuudha. Haala kanaan isin galcha asirratti jechuudha. Yoo dhiqata Google wal qunnamsiisuu baattanis as keessattis wal qunnamsiisuu dandeessu. Haala kana yeroo isinii fidee baasee inni walaa kun yeroo appii bantanu maqaa ittiin isin maqaa isin itti guuttattanii jechuudha yookaan Gmail account isin appii kana itti wal qunnamsiiftanii seentan haala kanaan isinii baasaa rakkoo qabu. Garuu asirratti foormii haala kamiin akka isin guuttan meeshaa ajajuudhaan duratti qodaa ajajattanii bitachuun duratti eega appii keessa seentanii ganjallaa meenuu tuqxanii osoo waan takkan ajajin gubbaarraa siitingii bakka jette tuquudhaan meeshaa ajajachuudhaaf asirratti irraan gadee kana maal gootu laanguweeji bakka jiru kaa tuquudhaan asirratti laanguweeji ni jira. Asirratti laanguweeji kana irra tuquudhaan ingiliffarra kaa'attu afaan barbaadde irra yoo dhiqata afaan kana olillee jiraachuu danda'a. Ingilish kan jiru irra kaawwachuudhaan dudduubatti deebitu jechuudha. Afaan appii ni filattu awwalaa jechuudha. Fakkeenyaaf birri ittiin kafaltanu asirraa filattu USD jira. Garuu isin kan yeroo seentan boodallee filachuu dandeessu maaliin akka kafaltanu jechuudha. Asirraan filatama birriillee sana booda eega kana filattanii kaatanii adrees buukii kana ni guutu erga tuqxuudhaan asirratti ammallee add shipping addresses erga tuqxu yeroo takka eega tuqxanii gara keessaa isin naqaa jechuudha. Appiin kun awwala biyya isin keessa jirtan yoo Itoophiyaa yoo immoo biyya alaa jiraattan biyya isin keessa jirtan asirraan filattu jechuudha. Mallattoo kana tuquudhaan mallattoo xiyyaa tuquudhaan biyya keessa jirtan irraan gadee kana ni barbaaddu laxaa'uudhaan biyya keessa jirtan irratti guutu jechuudha. Biyya amma keessa jirtan sana booda asirratti maqaa keessan barreessitu gad tuquudhaan maqaa kan keessan ni barreessitu jechuudha. Maqaa kan keessan kan dhugaa barreessitu last name irratti jechuudha. Asirratti immoo awwalatti first name irratti maqaa keessan last name irratti maqaa abbaa keessan ni barreessitu jechuudha. Maqaa abbaa keessanii maqaa fedhate barreessuu rakkoo qabu yookaan immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jechuudha. Asirratti last name first name maqaa keessan last name irratti immoo maqaa abbaa keessanii jechuudha. Asirratti egaa eega kana barreessanii kaatanii
maqaa abbaa keessanii maqaa keessan eega barreessanii ganjallaa kana ni dhuftu jechuudha gadda barfattu maqaa keessan maqaa abbaa keessan eega barreessanii point numberii lakkoofsa bilbilaa itti guuttu koodii biyya isin jirtanuu ofii isinii galcha inni nu asirratti lakkoofsa bilbilaa keessan asirratti naqxu jechuudha lakkoofsa bilbilaa kaammaa of harkaa qabdanu ka bilbila keessaa qabda yoo dhiqata koodii erges koodii akkatti naqxanu isin gaafata awwala lakkoofsa eega naqxanii ganjallaa kana dhuftanii maal gootu start provides bakkee dhukana provides bakkee dhukana siiti ganjaa jechuudha asirra mallattoo xiyyaa kana yeroo tuqxan staatii kana jalatti gaa wantoonni guutaman asirratti fakkeenyaaf start provides jechuun naannoo jirtanu isin gaafata fakkeenyaaf naannoo jirtan galchuu dandeessu asirratti lakkoofsa naannoo bakka jirtanu jechuudha asirratti guutuu isin gaafata jechuudha asirratti bakka jirtanuu fi naannoo isin jirtanu fakkeenyaaf start provides jechuun magaalaa start provides jechuun magaalaa xiqqoodhaa fi magaalaa guddoo fakkeenyaaf amma yoo riqata nam tokko bakki isin jirtan kun katamaa gudditti magaalaa isaanii gaafattu ittaanee magaalaa gudditti isaatii magaalaa xiqqaasaa ni guuttu jechuudha asirratti yookaan immoo fakkeenyaaf Addis Ababaa Dirreedhawaa akkuma biyyuma jirtanuu naannoo jirtanuu guuttu jechuudha inni lamaffaa siitiidha inni lamaffaa kun Siiti jedhu kun keessatti magaalaa xiqqoo keessa jirtanu guuttu jechuudha asirratti magaalaa xiqqoo keessa jirtanu yoo dhiqata bakkuma jirtanu jechuudha fakkeenyaaf harreen jira yoo naannoo keessa jirtanu ni guuttu jechuudha asirratti naannoo sana guuttanii asirratti poostaa zip koodiidha sanduuqni isin gaafatu kun poostaa yookaan immoo zip koodiin yeroo baay'ee akkasuma kanuma keessa jirtan fakkeenyaaf warra Addis Ababaa jirtanuu kuma takka guutuu dandeessu garuu warroonni bakkuma isin jirtan poostal koodii naannoo jirtanuu gaafachuu yookaan immoo yoo beektanii guutuu yoo hin beekne immoo gaafattanii guutuu qabdu jechuudha asirratti poostal koodii naannoo kan keessanii fakkeenyaaf Addis Ababaa kuma takka poostal koodii akkasuma biroo barbaadan googilii gubbaa seenuudhaan bakka sarchii irratti illee poostal koodii yoo barreeffattan ni bartu isinii baasaa jechuudha googiliin illee poostal koodii bakka barbaadanii googiliirraa biroo dandeessu sana booda egaa sana guuttanii kaatanii adres line 1 irratti asirratti street addresses home jedha mallattoo kana sanduuqa qubee daddaalachaan kan argattu jechuudha adres line 1 jedha yeroo irra qaxxuqxan akka hin dogoggorre as keessatti wantoota 3 yookaan 4 galmaa'u qabu adres line 1 jedha irra deebitanii magaalaa keessa jirtanuu fi naannoo jirtanuu hamma ka dhugaa ni guuttu jechuudha magaalaa keessa jirtan naannoo keessa jirtan sanduuqa kana keessatti ka guutamu naannoo jirtanu fakkeenyaaf naannoo isin jirtanuu magaalaa guddittii Addis Ababaa yookaan immoo Adaamaa yoo ta'e Adaamaa keessaa hammallee safara jirtanuu isin gaafata akka isin dogoggoruu hin qabne isa kana jechuudha naannoo jirtan Adaamaa keessatti safarri isin jirtan 02 yookaan 03 yoo ta'e safara jirtan magaalaa guddittii keessa jirtanuutii fi naannoo jirtan safara ni qaba qobaattis naannoo safara qaba 02 05 akkuma Addis Ababaa keessaa fakkeenyaaf safaroota hedduu jiru Addis Ababaa eegattanii kaatanii fakkeenyaaf warra Addis Ababaa keessa jirtanuu naannoo jirtanuu ni barreessitu jechuudha keessatti fakkeenyaaf Addis Ababaa ta'e Addis Ababaa eegattanii kaatanii naannoo jirtanuu barreessuu qabdu jechuudha asirratti jechuudha sana booda sanduuqa isa kana keessatti jechuudha naannoo jirtan eega barreessanii kaatanii naannoo isin jirtan mana keessan lakkoofsa manaati kan isin barreessitan naannoo kana jira lakkoofsa mana keessanii yoo fakkeenyaaf lakkoofsa mana keessanii amma ta'e lakkoofsa manaa ni beektu lakkoofsa mana keessanii ni keessu jechuudha asirratti eega sana guuttanii kaatanii inni ganjallaa kun immoo maal jedha sana lakkoofsa manaa naannoo jirtanu lakkoofsa manaa naannoo jirtanu katamaa guddaa ta'e katamaa xiqqaa isaa lakkoofsa manaa kan keessaniiti maaliif bakka isin jirtanutti waan isiniif fiduuf lakkoofsa manaa isin gaafatu waan ta'eef asirratti gaa apparaamentiin kuni adreestuu laayinii irratti magaalaa guddittii keessaniitiif naannoo jirtan akkam isin agarsiisa biildingii safarii wantoonni isin ittiin beekamtan safarri kan keessan kan inni ittiin beekamu fakkeenyaaf hospitaala akkanaa jedhama yookaan immoo naannoo akkas mana barumsaa ta'e mana barumsaa yookaan naannoo hospitaala akkanaan jira yookaan naannoo akkas fakkeenyaaf Adaamaa keessa naannoo akkanaa hospitaala akkanaa jedhama akka jedhu safara jirtan takka magaalaa guddittii yookaan suuparmaarketii guddaa takka yoo jiraate naannoo sana kan waamamu jechuudha safara sana maqaa suuparmaarketii yookaan maqaa hospitaalaa yookaan maqaa mana barumsaa sana ni barreessitu jechuudha naannoo keessan barreessitanii magaalaa kan keessan barreessitee kaatanii sanduuqa isa kana keessatti kan isin barreessitan naannoon keessan maalii akka beekamu maqaa keessan gubbaatti eeguutti naannoon keessan maalii akka beekamu naannoo keessan ni barreessitu jechuudha sana booda kana fixanii kaatanii asirratti make difficulty onii gootu siitingi kana yeroo onii gootan ganjallaa dhufuudhaan seefii gootu jechuudha seefii ni gootu jechuudha kana booda yeroo isin seefii gootan ofumaan dudduubatti isin deebisaa jechuudha asirratti seefii gootanii ofumaan dudduubatti isin deebisaa jechuudha sana booda meeshaa barbaadan as keessa filachuudhaan doolaara isaa akkuma isin agartan ganjallaa jira waan barbaadan bakka sarchii tuquudhaan ganjallaa kaanii jira kaataagorii filachuudhaan huccuu barbaadan huccuu bilbila barbaadan bilbila
irra tuquraan doolaara kafaltanii akkasuma waan barbaadan filattanii kifiyaa akkasuma haala kamiin akka paayimentii bantanii kafaltanus kutaattaan keessatti isin agarsiisa. Amma haala kanaan ajajachuu dandeessu. Sana booda yoo isin amma meeshaa filattanii okeetti gootanii maallaqaan akka kafaltanuuf eessaraan akka kafaltanuu yooma akka kafaltanu qofa isin gaafata. Adreesii asirraan guuttanii wantoota bakka isin jirtan hunda isinirraa isin hin barbaachisu yookaan immoo wanti jira isin qoratan hin jiru jechuudha. Maaliif foormii waan awwala guuttanii jirtanuuf isin hin gaafatu. Kana booda maallaqa qofati yooma akka kafaltanu isin gaafata jechuudha. Meeshaa egaa filattanii haala kamiin akka akkasuma meeshaa maallaqa kafaltanu maaliin akka kafaltanu immoo kutaattaan keessatti viidiyoo keessatti isin agarsiisa. Haala kanatti fayyadamaati shinirraa qodaa ajajachuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa isin jedha. Viidiyoon kun namoota hedduun fayyadu. Akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheerii gochuun hin dagatinaa isin jedha. Barnoota kana keessaallee ta'ee kabiraallee ta'ee wantoota isin hin galle jiraatu komantii itti gaafadha. Fayyadamaa isin jecha viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheerii gochuun hin dagatinaa. Gaafii dabalataa akkasuma barnoota dabalataa argachuudhaaf akkaawuntii keenya sabiskiraayibii gochuun hordofaa isin jedha. Galatoomaa.